obbo Abdii mee isa gara keessa noo? Iddoo galatoomii gaammee keenya akkuma obbo Ganamoon ibsanii tokkoffaa nuti isaanirraa dhalannee isaan galateeffachuu qaqqabuuni nuti warra carroomedha. Keessattuu biyya ambaa kana keessatti baanee wanta uummata Oromoodhaaf gochuu dandeenyu keessaa waan xiqqoon kuni isaaniif guddaadha. Nuuf garuu waan xiqqaadha. Maaliif isaan keessa gadameessa isaanii keessaa baanii tura har'a hiree kan arganne nuti. Kanatti dhaga'amu an akka nama tokkootti carraa kana argachuu kooti. Isaanirraa dhaladhee isaanirraa guddadhee har'a argamuu koo kana keessatti miirri ana kan isaanii miti waa'ee isaanii miti kana naasaa jiru waa'ee kiyyaati. Isaan kaleessa waan godhanidha. Galateeffanne galateeffachuu baanne isaan gaafa qabsootti galanii bara dukkanaa sana keessatti otoo waluun beekne halkan gufuun ifa ta'ee fi carraa kana argatanii har'a Oromiyaa siin ga'anii akka isaan galateeffannu takkayyuu mataa keessaan qaban akka namni isaan galateeffachuus fedhii isaanis miti hawwi isaanis miti kanaafis manaan baane. Maaliif kan manaa bahaniif kaayyoo qabu. Kaayyoo sana galmaan ga'uuf aarsaa baasaniif nuti immoo har'a carraa arganne kana keessatti dhaabbannee akka sabaatti isaaniin galateeffachuun nuyi kanarraa bu'aa argatu nuyi kan miira keessa galee gammachuu qabu malee isaanirraa waa tokkollee waan eegan nurraa waan eegan hin qaban. Kanaaf ani akka nama tokkootti kan asirratti na cichisiise jaallan hiriyoota isaanii isaan biraa kufan gaafa isaan yaadatanii anaaf hin malu kan naaf mala kan jedhan tokko nagarreen anaaf hin malu galanni kun warreen kufaniif jaallan nu biraa kufaniif mala warra jedhantu miira akkasiitiin kan waggoota lamaan dabarsine. Har'a immoo as geenye yeroo har'a dubbannu kana waantummaa isaanii maal keessa darbanii tasgahaniin kun obbo Ganamoon warra ragaa ba'u keessaa nama tokko maalii fi dararaa fi gidiraan qabsoo Oromoon irraan ga'e har'a lubbuudhaan warra jiran kan dhaabbannee yoo laallu miirri kana caala hin jiru. Galataa Oromoon isaan waan tokko nurraan barbaadan qarshii nurraan barbaadan jireenya nurraan barbaadan kan isaan barbaadan maali har'a tokkollee hin jiru. Nuti garuu beekamtii kennuufi sanatu miira ammana hin jenne keessa na galchee halkanii guyyaallee kana caala hojjennee akka bakkaan geenyu akkana na godhu keessaa tokko waan ta'eef anatu irraa gammachuu qaba akka nama tokkootti akkasumas immoo akka bakka hawaasa Oromoo idil addunyaatiin wanti kun kennamuun maqaa guddaadha. Nam tokkee miti kan kennaa jiru hawaasa isaanii keessaa bahantu kennaafii jira. Galata kana kan immoo caalaatti immoo miira keessa na galchee gammachuu natti dhageessisa. Dhimma gammachuu irraa qabu jechuu barbaadeen galatooma. Galatoomi gara obbo Ganamootiin deebi'a. Asirratti amma Ilhaama Abdiidhaa akka barreessetti badhaasni waggaa goota tokko yaamtu beetee ka isa biraa kofeellee badhaasu jirtaadha. So jechuu dandeenya yuuboonni kuni simboolii kunumaas fidaa jirra malee kan badhaafamaa jiru isa achi jiru qofaa miti isa carraa dhabnee fi nu harkaa tarees isa amma nu harkaa hidhaa jirus isa amma nu keessaa gaara jirus hundaa'u bikka bu'aniiti badhaasa kana fudhatan jechuu dandeenya. Dhugaadha reefu obbo Abdiin kaase akkaataan itti kennamaa jiru hawaasa idil addunyaa yogguu jennu addunyaa tana keessa Oromoo jirtu bakka bu'ameeti ka kennamaa jiru warra lubbuun jiru jechuudha. Isaan kun ammoo warri lubbuun hin jirre akkuma duratti obbo Abdiin kaase waan jedhe namoonni gaafa wanna kana kenninuuf yookaan beekamtii kana kenninuuf naan hin maluu isaaniin mala yogguu jedhu maal jechuudha. An lubbuun jira hafeera warra hafinsaniin mala isaaniif ta'uu malaa ka jedhan suni isa kana nu mirkaneessa. Warra hafe silaa wanni godhuu qabnuuf yoo jiraate wanni qabuu godhuuf yoo jiraate silaa jiraatanii siidaan namoota kanaa maqaa isaaniitiin ijaaramee bakka amma nafxanyoonni irratti of dhiitan kana Finfinnee keessatti bakka amma siidaan Adwaa dhaabbatu kana cinatti isaaniif dhaabatee
gaafa dukkanaa warri adda ifa kanaan nu gahee waan amma ijaartanii karaa itti mul'iftan kana maraanuu warri nu gahee kanaa jedhanii bikka itti kaayaniiftu achi ture. Hintaatuun beennu gaafa rabbi taasise haa taatu. Kanaaf rakkoon namoota keenyaa ka dabran seenaan isaan haa yaadatu. Isaaniif akkuma duratti gaafii duraa irratti jedhu yaale yoo achi duubatti deebinee jennu nama nu argine waa jechuu irra mee nama nu arguunu waa jenneetiin qalbiin isaa gadi haa deebitu. Qalbiin isaa tun xiqqoo humna haa godhattu. Namni gariin ofirratti waa shakkaa deema. Waan 90 hojjetee waan 10 yoo balleesse ta balleesse saniif na qabinuu jedhee namni shakkii keessa seena. Shakkiin sun ati harka 10 Oromoof yoo goote nama waa hojjetutu waa balleessa. Balleessaa ta'e sanii miti xaarii guyyaa takkaas kennaa guyyaa takkaas maatii kee biraa baateeti maatii kee yaaddoo keessa seensisuu diinagdee kee baasuu lubbuu tee dhabuu qaama keetiin irrachuu hidhamuu biyyaa bahuu wanni kun hunduu as keessatti jira waan ta'eef rakkoolee tana ta inni uf keessaa qabu tana guututti lakkii wanni ati goote dhugaadha. Sirna karaan ati kaleessa tutte sun asiin nu gaheera jennee yoo itti himnu isaanis bifa kanaan waan kanarraa akka saalfanne kan nu godhu ta'uu isaatii fi warra kaleessa dabraniifis kana caalaa ta'uun akka warra lubbuu kenne san dhugaa warra adda jiruu caalaa nu dura jirtanii warri ragaa isaanii bahe san akka gaariitti ifatti kan mul'isu waan ta'eef kuni ragaa guddaadha jechuun barbaada. Ulfaadha galatoomaa soo namoonni waa hedduu barreessaa jiranii dhugaadhaa beektee goota hedduu qabna galata waaqaati. Abbishee Garbarraa jalqabaa Leenjisoo Diigaa Bakar Waaree Wadaay Galmoo Hormoosoo akkamatti illee Jaarraa Abbaa Gadaa Mul'isa Abbaa Gadaa Ilamoo Qilxuudhaa Taaddasaa Birruu Maammoo Muzammar ilaa battee urgeessatti jechuudha. Even kasan booda illee aarsaa ta'an lakkoofsi isaanii hedduu. Gaa hundaa'u wanni nu fudhatan hoggaa beetee jira Taaddasaa Birruu jenne kaafi nuuf itti guutaa jechuudha. Dr. Baaroo Tumsaadha. Hundaa'u yaamnee hin dandeenyu. Haacaaluu hundeessaadha. Kanaafuu hunda isaaniitu Rabbi rahmata isaanii haa godhu fuuli Rabbi isaaniitti haa tolu biyya irraa salphisu jenna. Maaliif hoggaa jennu beekadhu sabni nama isa jecha aarsaa ta'e yaadanne sabaa miti beekadhu. Gabra malee namaa miti. Kan akka gaariitti beekachuu qabda. Wanni nama si godhe isaarra jiru kanaa miti ka darbeessanii jechuudha. Kan namummaa guutuun oolaate. Kanaafuu wanta akka laayyuutti nurraan fudhatina wanni irra deemnee san kadhannu hoggaa hunda beektee hoggaa waa'ee yuubootaa kaaftan miira keessaan seena. Maaliif waan laaftuu miti hojii laaftuu miti. Namni garii maaliifuu kana godhuu isaan barbaachiftee ka isaan gallee jira jechuudha. Ka isaan gallee jira. Beektee ka ija beektee ija yoo siyaasaa taate yoo waan isa nyaatoo hixeef malee nama tana beekee dammaqiinsi namni kanaa gatii laanne Oromoof waa buusa jettanii yaadina jechuudha. Yoo namni arra hambaa manguddoo nu afte kanaaf gatiin qabne kabajaan qabne beektee mooraal kamiin deebi'ee Oromoof hin qabsaa'us jechuu danda'a jechuudha. Hujii arra isanitti jirtan kana sila akka abaawatti akka kaafaawatti akka wobootti akka koomnititti akka sheekatti akka lubatti bikkinamuu beektee harka keessa kaayyachuu qabu kana jechuudha. Manguddoo warra amma yeroo darbe isan waliin ture ka arra hin jirree jira jechuudha. Amma hajicha arra isan wajjin jirree jira jechuudha. Ahmad Bisidii moo dogoggoruu baadhee arra nu waliin hin jiranii jechuudha.
Kanaafuu saammachuu jabala yeroon qabnuudha wanni beeku qabdan kana kanaafuu irraachiin kaayatina koree tana cinaa dhaabbaddaa maaloo isaanii jedhan irra deebine mega asumaanuu obbo Abdiin bikkallee nu yaadachiisii guyyallee nu yaadachiisii sa'allee nu yaadachiisii itti aansuudhaan haga ammatti marsaa lamaanitti fi kasadaffaa kanarratti nama hagam tokko yugoota keenyarraa hagam tokko kafara godhuu dandeessanii jirtanii wanni san karaa uffatanii fi hanqina resoursiidhaan illee wanni dhiiftan jiraachuu isinii mala san ittiin dhufa ta duraa iddoo fi guyyaa fi sa'a naa yaadachiisi lammaffaa ammoo mee hoggoota marsaa lamaan ayyaanota kabajenne kana keessatti waliigalatti namoota hagam takka sirna kanarratti hirmaachisuu dandeessanii jirtanii kan arra lubbuun hin jirre yoo ni jireen jechuufi ammaas ka dhukkubsatanii beektee akka quba qabaachuu nu barbaachisu. Hedduu galatoomi eeyyee kan dura marsaa sadaffaa Washington Seattleitti godhanna. Guyyaansa gaafa xumuraa Osfaanaa waliin waan jiruufi sa'a ganamarraa ka'ee amma waarii boodaatti bakki yeroo gabaabaa keessatti hin dabarsina. Guyyaan garuu hagayya yookaan August 2nd ganama waarii dura sa'aatii 10 irraa eegallee waan achitti argamnuufi asumaanuu carraa kanaan argadheeni ummata bal'aa akkuma buleessi keenya gaammeeti jette namni hayyuusaa gootasaa fi yuuba jechuun aadaadhuma sirna gadaa keessatti atu akkuma jechaa ooltu yeroo miidiyaa kanarratti dubbattu namni yuuboome suni nama carraa argamee carraame manguddoonni umuriin isaanii har'a kumaatamaan lakkaa'amu garuu carraan argatan immoo warri carraa kana warra yuuboota har'a yuuba yoo jennu arganne meeqatu jiruudha. Hiriyoonni isaanii kan biraa dadhaban. Akkasumas immoo abbaan keenya waggaa darbe galatoomaa jennee har'a lubbuun illee hin jirre jiru. Akkuma ammatti jette. Kan biroo immoo har'a fayyaallee warra hin qabne baay'eetu jiru. Maaliifi baay'ee yeroo bilbiltuu kana keessa jirra. Namoota nuti kenninu baay'ee muraasa. Qabeenya nuti kadhanneetu irra caalasaa warra koree kanadha kan baasaa jiru. Kun immoo nama tokko nama xiqqoo nama muraasaa fi itti ulfaata bara baraan gochuun gatii geejibaa jira bakkaatu qabamuu jira haxiqqaattu wanta hoteelaatu jira baasii adda addaa waan qabuufi of xiqqeessuu murteeffannee jechaadha.